Obbo Jawaar Ahmed bagani jansi arge. Suura kelle baraa keessatti bakkeen ametti fidanii nun doorsisuuyyuu yennaa suura keessaallee dubbattinuma dhageenyayyuu egaa karaa yakkaatiin dhiyeessu nuti immoo hin falamnaayyuu akkuma ati gama teessee nuuf falmitu nutis asitti sii falmaatuma hidhamaa turre maad ugumaa moo soballee hoo jette walisoo maratu beeka ani si'a 33 hidhamee miila lammaffaatiin an deema. Kanaaf egaa ani amma yennaa qorraa danda'ee hin deemu miila torchii nagalchanii miila lammataatiin an deema. Harki koo paaraalaayizii ta'eet eleektirikii annayyanii shibaana ta'ee booda Xuqur Ambassaatti warri Wallaggaa kun ifaa farankaanaa guuree akkasitti na fayyisanii.